macaafa qulqulluu keenya keessaa incee isa jedhamu ilaaleen ture. Israa'eliin Gibxiidhaa kan baase Waaqayyotti fayyadamee Musee ba'uun sabni kanaa namni waan tokko garbummaa jalaa gaafa ba'u rakkina jalaa gaafa ba'u baay'ee gammada. Garuu sabni kun deemee gammachuu isaa irratti gadde. Maaltu gaddisiise? Waan lamatu ta'e. Harka keetti ol kaase. Waan lama si gaddisiise anas miraafa. Tokko Israa'eliin kan gaddisiise isa gadhiiseetu booddeedhaan dhufe. Lammaffaa kan isaan dhaga'anii arganii hin beekne bishaan bira ga'an. Ilaala. Fariyoon mootii hamaa bishaan akkuma kanaadha. Amma namoonni wanta isaan qabeerraa gaafa hiikaman irratti argatu. Ergaasii qaba. Si wajjinan jira jedha malee rakkina keessatti nama Waaqayyo. Sababni isaa bakka rakkina kee dhaabatee jira. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Israa'eliif gaafa galaana diimaa bira ga'an Musee wajjin wal lolan. Namni gaafa rakkatu yookiin tajaajilaa wajjin wal lola yookiin Waaqa wajjin wal lola. Utuma sinnaa kadhattanii akkas ta'e, utuma sin kadhattanii akkas ta'e isa jedhamu irratti walii gala. Namoonni baay'een garuu ergaan qabaarra lafatti dhaabattee rakkattee Waaqayyo argeera. Israa'el bishaan diimaa bira gaafa ga'u jechootatu harkaa bade. Tokkittii waan dubbate waa qaba. Maaliif nu baaftee Waaqayyoon jenne? Maaliif nu baaftee Musee? Sababni isaa waan saba kanaa raajiin saba kanaas Museedhuma. Waaqa sin beekani, raajii sin beekani. Kan itti mees Museedha. Isaan Waaqayyo Museedhuma se'u. Ergaasii qaba. Fudhattee galte jedhee yaada. Maqaa gooftaa Yesuusin inni si waame attamitti akkas ceesisu beeka. Sammuun namaa gaba waa keessa lixu jaallatees lixuu danda'a, dogoggorees lixuu danda'a, beekees lixuu danda'a. Garuu lixuumini baay'ee dagaan ba'uudha maleessa. Macaafni kun macaafa kakuu moofaati. Mee seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 macaafa faarfannaa keessaa amma sagaleen keessan tarsa'utti iyyaa'eedha. Macaafa kana keessaa immoo natti hin jedha. Ergaasii qaba. Isa Waaqayyo dubbate irratti baay'ee rakkatin. Irra deebi'u. Isa Waaqayyo waa'ee isaa dubbate irratti baay'ee hin cannaqamin. Asirratti maal jedhe Museedhaan? Gara kootti hin iyyin. Maaliif? Dubbadheera. Waaqayyo yemmus Museedhaan. Maaliif gara kootti iyyitaa? Eessatti deemu? Gara fuulduraa jira Waaqayyo. Fillafituu yaallee waana'u. Eessatti deemu? Afurri Waaqayyo akkasiin jedha. Ceetee na galateeffatta. Akka jedhee Waaqayyo. Waaqayyo si eebbisu. Akka jedhee Waaqayyo gara fuulduraatti deemu. Karaa cufaadhaan karaa cufaatti deemeedha Waaqayyo gaafa nama wajjin jiru. Karaa cufaa. Maatii kee fudhattee, jireenya kee fudhattee, gaa'ela kee fudhattee ceeta malee si biraan hafani. Eessatti deema? Eessatti deema? Fudhattaa, fudhattaa, fudhattaan harkaa dubbateera deemi. Dubbateera maal ta'e? Nan deema daayyaati. Gara kamitti? Dubbateera deemi. Ilaame hinceeta hinceeta. Huloosiin tankilaajii saatiraadiyaas. Waaqayyo akkasiin jedha. Fuutee ceeta. Ifteen ceetu fuutee ceeta. Deemteen na ilaaltan seeroma boqonnaa jaalakkoofsa 18 irra markabichatti naagash. Maatii kee bineensa ijoollee keeti. Maalitti naagash? Markabichatti naagash. Kisaaraan keenya inni guddaan guutummaan Oromiyaa na duukaa jiraachuutu hin ta'in guutummaa Oromiyaa kan na duukaa jiraachisu Waaqayyo na duukaa jiraachuudha. Kisaaraan keenya guddaan akkas. Hin ceena tokko firaatti wajjin jira. Lammaffaa irratti si waameera. Maqaa keetiin si waameera. Hin sodaatin jedheetu ati kan kooti. Warri kan Waaqayyoo taatan duwwaan ani kan Waaqayyoo tedhaayyaati. Attamitti ceetaa ennaa jedhame si waameera. Maal jedhee si waame? Yaaqoob ati kan kooti jedhee si waame. Dhukkuba kee baattee ceeta utuu hin ta'in dhukkubicha gattee ceetare Waaqayyo. Sadaffaa liqii kee sirraa baasa. Gatii Fariyoon Israa'el irraa qabu achitti hafe. Gatiin isaa maal ennaa ta'an mootummaa isaa kufe. Mootummaan Fariyoon kan inni kufe Qayi Baahirii keetti. Achi keessatti hafe loltoonni isaa wattaaddarri isaa fardeen isaa achi keessatti hafe. Holiidaa seekaatiyaan akka jedhee Waaqayyo namaan Yesuus akka jedhe isin dhiiga kootiin bitamtanii jedhe. Dhiiga kootiin bitamtanii mana bitameedha malee isin kireeffatoota miti.
mana kiraay qalamii dibna malee girgiddaa diiguu hin dandeenyu. Mana kiraay anis ittan gala atis itti galta abbaa argate itti gal. Harka kee achi ol kaas ergaan si qaba. Idaa kee sirraa kaffalee si ceesisa. Phexrosi hojii isaarraa mangistii biraatti ce'e. Hojiin isaa qurxummii qabduudha. Yesuus dhaqeetu qurxummii erga nyaachisee booda idaarraa kaffale. Nyaatanii quufanii idaa isaanii baafatanii Phexrosi har'aan booda qurxummiin qabdu nama walitti qabdaa. Idaan isaa laga qurxummii ta'a. Idaan kee hundumtu bara 2014 keessatti hafa. Ikola dase maya gladias. Idaati qabdu hundumtu bara 2014 keessatti hafa. Nuyi bara baratti hin dabarra garuu ni kaanserii baatu kaanserii baatee darba. Inni HIV baatu HIV baatee darba. Inni daa qabu daa baatee darba. Aboo kun darbeen jedhamu hidhamneedha malee. Achisi kaasee fi ceesisa. Ba'eera mandarattii keessaa hidhaayyaati. Bulchiisa Isra Fari'oon mandara Fari'oon irraa yes ceetee tale Waaqayyoo mandarattii keessaa bulchiisa isaa keessaa poolisii isaa keessaa galaanatti gatee ba'e. Israa'el maal keessaa ba'e? Mandara Fari'oon keessaa. Macaafa qulqulluu keessaa saba Waaqayyoodhaa mootii ormaa keessaa kan baase Museen erga du'e booda Iyyaasuudha. Isaan kun moototarraa baasaa turan. Moototan taanee diigaa turan. Dhufee karaa Maariyaam durbaa dhalate Yesuus. Inni immoo dukkanaa gara ifaatti. Fari'ooni Musee harka gadhiise. Mootii warra Amaaleqaawii nugus jedha afaan Amaariffaansaa Iyyaasuu keessatti. Inni immoo Iyyaasuu immoo dhufee ji'a biiftuu dhaabee akkas godheetu harkaa baase. Yesuus immoo dhufeetu mootii du'aa, mootii dukkanaa, mootii abaarsaa cubbuu dukkaanu baasee Yerusaalemitti nu galche. Nuyi ikkoo namoota akkasii miti. Namoota ce'aa dhufeedha. Namoota ce'aadhuma dhufee. Mee warri ce'uudhaaf nan ce'a jettan nan ce'a raayyaati. Inni gaama. Inni ceeta. Attamitti ceeta beektaa isa dhuma akka ceessutti immoo si faarfachiise. Miiriyaam faa faarfataa ce'anii kan akka Waaqayyoon jiru. Warri nu booddee yaa'anii nu hamatanii itti namu malee ce'an. Isaayyaas 41 lakkoofsa 10 baasi. Egaa ani si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Egaa si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyoo keeti. Ani Waaqayyoo keeti. Hin nayin. Ani sin jabeessa. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaaras. Ani sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo. Irree qajeelummaa kooti. Isa mirgaatiin. Isa mirgaatiin. Ol sin qaba. Ol si qaba. Irree qajeelummaa koo isa mirgaanan ol si qaba. Isa bitaallee hin jenne Waaqayyo. Isa mirgaa. Maaliin na gargaara? Irree isa mirgaa. Akka Waaqayyo sin gargaaru hin dagatina. Attamitti na ceessaa hin naayitan harka isaa isa mirgaan. Shakkiin gootina. Maaliin hin jedhaman? Firriyyuu mirga namaan laatu. Takka qabeetu si dadhabeera. Inni dhumaa si ceesse inni jedha. Ameen jedha ayyaakaati. Waan si jaallatuuf. Naman jaallanne baatanii hin deeman gadhiisanii of yaaliin. Sin jaalla jedha. Yesuus kan inni nu jaallateef waan guddaa baate. Isa inni jirmadu waa baate yaadina. Namoota gurguddoota gudduutti waaqa ta'e qullaa dhaabate. Inni dhumaa attamitti na ceessisaa? Si baatee waan jiruuf. Na baatee waan jiruuf jedha ayyaati. Raachaa bofatu mandara tokko jiraatu. Utuma isaan mandara tokko jiraataniiti mandara isaa itti abiddi ka'e. Abiddee jalaatuu fiiganii bishaan guddaa bira ga'an. Kennaan raachi bishaan daakuu beetti waan ta'eef bishaan dhiyaatee an ce'uufan jedhaan nan danda'a jette. Maaloo na ceesisi jennaan amala keessa sirri bitette. Maaliif jennaan yoo gaarii godhas gaarii gochuu baates nama ciniin ta'a. Kanaaf si baadhee si ceesisuu hin danda'u miti baadhee si ceesisaa akkan si hin baanne kan godhu garuu maaloodha. Amala keeti. Amala keen jibbe malee si baachuu nan danda'a. Utoon si baadhuu na ciniin ta'a. Jennaan waaqaaf lafa waadaa galanii baattee ceesifte. Ceesiftee lafa keenyaan ciniine. Waadaa naa galtee tamini maana ciniintee jennaan bishaan turatti diilallaa'ee. Kana malee immoo milkaa'uu hin dandeenyu yoos ciniinne malee. Amala keenyaan malee waan baay'ee nu ceesisaaf. Amala keenyaatu amala bofaati. Caammaa nu bitee kaarsiidhaaf waaqa baarra. Amala keetiin malee sin baadhan ture. Kadhannee gadi baaneetu Waaqayyo boonyee enneetu gadi baanee takka turre immoo na ajjeesi booyna. Waaqomti kun na ajjeeseetti.
amala keeta amala bofaati. Tumana ajjiisii baay'ee gaariidha. Amalli kee amala bofaa hin ta'e. Inni taanu amanameeti. Amanameetedha iyyaati. Namatti sillaatu.